Jaarraa tokkoo fi US kallattiinis ta'ee halkallattiinii baha jiddu galeessa keessa turti. Waggoota kurneduu darban keessatti hiriyoonni diin yookiin nyaap walii ta'anii diinonni firooman. Kan hundi jidduu Ameerikaanii dhabamte hin beektu. Gam diploomasiin mariiwwan dhimmoota daddaraa xiyyeeffatanii fi waraanan ga'een Ameerikaa baha jiddu galeessa keessatti garmalee guddaa. Garuu kun maaliif ta'e? Ameerikaanii baha jiddu galeessa keessaa maal barbaadde? Tokkoffaanii maallaqa. Baha jiddu galeessa jechuun dachee qabeen uumamaan badhaadha. Kaaba Afrikaa irraa kaasee Aglit Eeshiyaatti diriiree argamu. Kaartaa addunyaa irratti iddoo murteessaa qabatee jirti. Kanaaf imaamata imalaa biyyoota kaanilee keessatti qooda olaanaa qaba. Kan US dabalatee. Bara 1938 oomishni boba'aa qabeenyam Kalifoorniyaa ta'ee kabaa Saawud Areebiyaa Dahran keessatti argamu guddoo babal'achuun madda boba'aa guddicha addunyaa ta'e. Boba'aan lafee dugdaa dinagdee addunyaa ta'eera. Kana jechuun bakki boba'aan jiru akkaan murteessaadha jechuudha. Bara 1945 Ameerikaan buufata waraanaa dachee baha jiddu galeessa keessatti isa jalqaba ta'ee Dahran keessatti dhaabbatti. Namni hedduun Ameerikaan kan baha giddu galeessaa barbaaduuf sababa boba'aa akka ta'e qofatti yaadu. Garuu US gama boba'aatiin biyya of dandeessedha. Baha giddu galeessaarraa boba'aa hin barbaaddu. Bara 2022 Ameerikaanii qabeen boba'anii addunyaa irratti tokkoffaa turte. Qabeen boba'anii lammaffaa turte Saawud Areebiyaa harka 30 caalti turte. Dhimmichi qabeenya boba'aan olaantummaa argachuu qofa miti. Akkaataa biyyoonni kaanitti boba'aa argatanis to'achuudhaan wal qabata. Kuni biyyoota lixaa US olaantummaa irratti qabdu hundaa fi biyya boba'aa baha giddu galeessaa irratti hirkattu Chaayinaa irratti hojjeta. Warqii dhangala'aa jedhamuun kan beekamu qabeen boba'aa to'achuun alaatti warri Ameerikaa oomish meeshaalee waraanaa isaanii gurgurachuu fi gabaan isaanii guddoon baha jiddu galeessaa. Bara 2023 Ameerikaan meeshaalee waraanaa biyyoota alaa gurguruun $2 biliyoon 238 argatti. Meeshaalee waraanaa barsuun gurguraman keessaa ka Ameerikaa qofti harka 40 ture. Hariiroo US biyyoota galoo galaanaa waliin qabdu dantaa maallaqaaf qofa jedhanii yaaduun dhiibbaa US salphisanii ilaaluu natti fakkaata. US meeshaalee waraanaa gurgurachuun baha jiddu galeessaa keessatti humna horachaa jirti. Waraana addunyaa lammaffaan booda US irraa gargaarsa argachuu fi kan Israa'el dursuu hin jiru. Gargaarsa kana immoo ircaala deebistee meeshaalee waraanaa Ameerikaa irraa bitti. Kalamata hiriyoota yookiin michoota. Ameerikaanii naannoo kan irratti dhiibbaa guddaa uumuun olaantummaa gonfachuu fi hiriyootatti isi barbaachisa. Waggoota 10 darban baha jiddu galeessa keessatti firoonni US kaanitti michoomaa kaan ammoo irra baqachaa turan. Michummaan tokko ka'is kaanii guddoo caala. Kaan kaayootu walittidha. Fakkeenyaaf Turkiin miseensa neetoo waan taateef yoo haleelan erga'ee US baraaruu fi dirqama qabdi. Michoonni kaan ammoo sababa wal dhibdee dhimma olaantummaa aangoo irratti itti nyaaphan. Waraana ololaatiin US fi Soviet Union wayita wal qoccolan dirreen isaan itti taphatan baha giddu galeessaa ture. Raashiyaan jaarraa 21ffaa keessaa dhimma baha jiddu galeessaa keesseenuunis garmalee dabale. Biyyoota waraanii keessa deemaa ture kanneen akka Sooriyaa keessatti loltootis bobbaaftee turti. Raashiyaan biyyoota mootummaa abbaa irree hunda biratti maqaa gaarii horatteetti. Biyyoonni kunneen ishee irratti waan hirkataniif. Gara Israa'el ergaa tokko qabadheen dhufe. Kophaan jirtan. Kutannoon Ameerikaan Israa'el gargaaruuf qabdu dorgomiin qabu. Kun erga Israa'el bara 1948 hundooftee adda citee hin beeku. US biyya Israa'el tiksuuf akka waan dirqama qabdutti ilaalti. Kunis sababa waraana addunyaa lammaffaa irratti waan mudateen wal qabata. President Harry Truman qondala jalqabaa Israa'el biyya Yihuudaa ta'uu fi beekamtii kenne. Erga biyyi haaraan uumamuu labsamee daqiiqa 11 booda beekamtii kenneef. US uummata Yihuudaa kan baha giddu galeessaa keessa lafa akka qabaatan waadaan seenameef tiksuuf akka mirgaa fi dirqama qabdutti ilaalti. Pireezidantoonni Ameerikaa duudhaa US fi Israa'el waliin qaban irra deebiin dubbachaa turan. Keessattuu yoo waa'ee hariiroo addaa kan qaban irratti dubbatan. Garuu tokkummaa US fi Israa'el jecha qofa irratti nafne. Bara 1990moota gara jalqaba irraa eegalee US jaarsummaa marii nagaa Israa'el fi Falastiin jidduutti adda durummaan hirmaachaa ture. Bu'aa ba'iin itti heddummaatullee araara taasifamu kam keessattuu tumsi Ameerikaa waan keessaafuu miti. Garuu hariiroo US Israa'el fi Saawud Areebiyaa qofaatti daangeffamee hin hafne. Yeroo ammaa hariiroon biyyoota addunyaa irratti olaantummaa akka qabdu Ameerikaanii biyyoota Qatar, Bahrein fi Masri waliin hariiroo cimaa qabdi. US durii Iraan waliin michummaa uumtee akka turte amanuun nama cima.
Garuu jaarraa 20ffaa keessa Ameerikaan baha jiddugaleessa keessaa michuu godhachuu fi kan isii yaadaa turte Iraan. Bara 1953 dubbii ejensiin basaasa Ameerikaa CIA'n hammeesseen hoogganaan karaa dimokiraasiin filame Mohammed Mossaddeq aangoo irraa ari'amuun kan hafe dhibba guddoo hin qaban ture. Ameerikaan qaama faallaa ishee dhaabbatu sabboonummaa faallaa ilaalcha ishee ta'e akkasumas dhiibbaa kooministii dhabamsiisuuf aangawoota karaa filannoo dimokiraasii filaman aangoo irraa kaasuun ishee baha giddugaleessaa keessatti qofa osoo hin taane addunyaa guutuu irratti dhiibbaa uumeera. Garuu eegi bara 1979 Iraan biyya Riippaabilika Islaamaa taate as biyyoonni lameen waliin nyaaphan yookiin diin walii ta'an. Iraan humna US dura dhaabbachuun qaroo taatee as baate naannawa baha giddugaleessaatti olaantummaa argatte garuu wanti jiru kan arginu caala walxaxaadha. Kaan nageen Ameerikaan waraan baha giddugaleessaa jajjaboo ta'an keessaa qooda olaanaa qabdi. Garuu dhimmi Iraaq keessaa nuunis hundi caalaa dhiibbaa uumu. Lammiiwwan koo sa'aatii kanatti Ameerikaa fi qaamoleen Ameerikaa waliin qindoomina uuman Iraaqiin hiikkachiisuun uummata ishee walaboomsuu fi addunyaa balaa irraa baraaruuf opereeshinii waraanaa sadarkaa jalqabaarra jiru. Akkaataa US itti baha gidduu galeessaa keessa seente duubatti deebinee seenaa wayita ilaallu kan isheen mootummaan UK'n deeggaramuun Iraaqitti weerarte hunda caalaa dhiibbaa akka uumetti natti mul'ata. Kun addunyaa ammayyaa keessatti weerara cimaadha. Haleela suukaneessaa bara 2001 Ameerikaa irraa raawwatamu hordofee biyyattiin shororkeessummaa akka addunyaa jiru irratti waraana labsite. Waraanni shororkeessitoota irratti eegal jedhee Bush Al-Qaayidaa kan baha jiddugaleessa kee buufatanirraa jalqaba. Garuu waraanni isaanii achitti hin dhumne. Iraaq irratti waraana labsan. President Bush waraanni Iraaq meeshaalee dhala namaa jumlaan balleessan dhabamsiisuuf akka ta'e himaa ture. Kaaniin ammoo dhaabbilee shororkeessitootiin jedhu kanneen akka Al-Qaayidaa loluu fi lammiilee Iraaq bulchiinsa Baayirreen Sadaam Huseen jala baraaruuf akka ta'e labse. Haa ta'u malee gareen haleela fulbaan 11 duub jiru Al-Qaayidaan Iraan waliin michuma hin qabu. Isaan qabatamaatti kan buufatanii turan Afgaanistaan keessa. Ammoo meeshaalee dhala namaa jumlaan balleessuu Iraaq keessa jiraachuun takka mirkanaa'e hin beeku. Waraanaan booda meeshaan kun Iraaq keessa dhabamuun falbii guddaa fi qeeq irraa kaase. Gilbaat Iraaq weeraruun kufaatii hamaa fi jibbisiis ture jedha. Bara 2007 yeroo weerarri US sadarkaa olaanaa ga'u loltoonni biyyattii 200,000 fi 50,000 ta'an baha jiddugaleessatti bobbaafamanii turan. Bara 2003 weeraramuun Iraaq bu'aansaa garee shororkeessitoota jedhaman kanneen akka Al-Qaayidaa inumaa walabummaa argatanii akka gadhiifaman taasise. Iraaq keessatti qofa osoo hin taane guutummaa baha gidduu galeessaatti. US eegii Iraaq keessa baatee waggaa 3 booda duula garee IS irratti eegalte. Gareen kun sababa weerarri US gola uumameenii ijaarame. Haa ta'u malee waggoota dhiyoo as fedhii lammiileen Ameerikaa dhimma baha jiddugaleessa keesseenuu irra qaban guddoo irratti. Kun adoo jiru US dhimma baha jiddugaleessa keesseenuu hin dhiifne. US kan isheen meeshaalee waraanaa fageenyarraa opereeshinii raawwatan kanneen akka diroonii, misaayilotaa fi kaan oomishuu irratti xiyyeeffatteef kanaafi. Maqaa soda nageenya qolachuu jedhuun biyyoota galoo galaanaa waliin michoomuu uumte. Ulaawwan galaanaa akka addunyaatti murteessoo ta'an kanneen akka galoo galaan Paarjiyaa, galaan diimaa fi Booswiiz baha jiddugaleessa keessatti argamuun naannawaa kana xiyyeeffannaa keessa galche. Eegii waraanni Israa'eliif Gaazaa eegalee hidhattoonni Huutii Yaman dooniiwwan galaan diimaa irra balan irraa xiyyeeffachuun haleelaa jirti. Kanaaf dooniiwwan hedduun fageen dheeraa karaa Afrikaa kibbaa naanna'uu fi dirqaman. Kun ammoo baasii guddaa isaan baasisa. Ameerikaan jidduu seentullee Huutii dhaabuu hin dandeenye. US akka eegduu yookiin poolisii addunyaatti of ramaddee socho'aa jirti. Waa'ee baha gidduu galeessaa keessa seenuu ishee yoo dubbannu nageenyaa fi tasgabbii naannawaa kanaa fi addunyaa mara eegsisuuf dirqama akka qabdutti ibsama. Sabab kanaaf namuu egereen baha gidduu galeessaa jidduu seentummaa Ameerikaa malee yaadamoo akka hin dandeenye kan hubatuuf. Garuu akka Gilbat Ashqaarii fi Liina Khatiib jedhaniitti sochiin Ameerikaa kun hundi waan tokkoof aangoof olaantummaa. Let me tell you something. Mee waan isinitti hima US addunyaa irratti biyya humna jabaa qabdudha. It's the most powerful nation on earth. Jaarraa 20ffaa keessattuu erga waraana addunyaa lammaffaatii sochii guutuu addunyaa irratti taasifamu keessatti wayita Ameerikaan olaantummaa qabaachuuf falmattu argina. Waan hunda keessaa dhabamee hin beeku. Haala amma jiruun dhimma baha gidduu galeessaa keessaa
ga'een US dhabamuu hin danda'u. Ameerikaan nageenyaa fi tasgabbii addunyaa tiksuuf biyya dirqama qabdu taateetti. Amma waraan Israa'elii fi Iraan kan keessatti gama Israa'el goranii Iraan waliinii waraana seenuu maluu jedhamee sodaatama. Pireezidantiin Ameerikaa Donald Trump Iraan waraan kan dhaabuu fi gara White House dhufanii mari'achuu barbaadu jedha. Iraan ammoo kun soba hamaa jechuun cimsanii morman. Ameerikaan akka Iraan haaldura tokko malee harka kennatu barbaaddi. Iraan ammoo lammiileen isaanii kan booji'amanii miti jetti. Ameerikaan waraan kanaan makamnaan walumaa qabnee isa rukunaa jechuun akeekachiifti. Guyyoota dhufan keessatti maaltu akka ta'u hin beekamu. Garuu Ameerikaan baajii giddugaleessaa keessaa fedhii guddaa qabdu ifa. Viidiyoo kana hedduu qabna. Akka ibsan dabarree subscribe godhaa. Viidiyoo kanaallee qooda namni hin argin biraan ga'a. Nagaatti.